Yaana kana dhibu jaartiin mastaawotii haa godhattu yoo kallachi isaa calankise maaltu nama gahe yoo hamzaa taate aashitti rabbi ta'e mastaawotiin bitu yeroo mastaawotiin na jalaa cabdin jettuun ol kaatee isuma irra laallatti shaarbii uffatte rifeensa tolfatte fuula tolfatte lippistinki moo maalii jedhan fuula isaa kallacha isaa irratti tolfatti. Maaltu nama gahee yoo abbaan manaa malaa ta'e ka fedhe yoo malaa ta'e malaataan isiniif ta'e yoo islam mastaawotii biti abbaa manaa kiyya gaarii abbaa manaa kiyya mastaawotiin kadhattan inni mastaawotii teessan ummata akkana yaaki ummata waan beeyne bar osoo na taate jaarsi kiyya akkana ta'e cululuqee buqqeen isaa ani kalaas achuma keessa of laalatti badhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirtu fayyaa qabdu isinin jedha. Namoota tokko na ajaa'ibe dhugaa dubbachuu fi wanni irra na ajaa'ibe maali? Hamzaan malaaxaadha, hamzaan akkana, hamzaan akkasii jedhan. Maa inni ilmi dhiiraa waan fedhe yoo ta'e irraa bareeda. Mee fakkeenyaaf ijoolleen shamaraa ilmi dhiiraa hin bareeda. Mee mucayyoo tanaaf isa wal bira laalaame. Kamtu irra bareeda? Hamza irra bareeda. Sababni yoo dhiira waan ta'eef kallachi isaa adiidha. Dubartiinoo amma intalli tuni rifeensa duubatti hin qabdi haa jennu. Kallachi isii akka uummata Tigree jira. Tigree. Kanaafuu maaltu isiin gahee yoo malaa ta'e haadha manaa rabbi ta'ee fi rabbi eebbise. Tajaarsee malaaxaa rabbi eebbise. Mucaa hagana sanuu rifeensi isaa duuba qabu. Hin haphate malee maal ta'e? Inni kolfaaf godha malee aslan saalfatee teessini fakkaate inni feemasa ittiin ta'uuf kallachuu isaa kanarra. Isin nama kana malaa ta'e argitanii hin beektanii? Maa wal somna maa kijibna yaaki? Maa kijibna qoy? Ta duubana cabsata mormaa kana qofa qabu jira bal. Maa kijibdan yaaki? Ani sobuman naa du'a. Somni anaaf du'a. Garuu waan akkanatti isin wanni gootanii galaasi. Maatiin kiyya akkasiin qabu maatiin kiyya namoota duraanii keessa namni dhabeen jiru asleen qixxee kanaan qabaniyyu. Qixxee kanaan qarooranii qixxee kana keessaa qaban. Badee ani nama kijibunnaa du'aa kijibni hagana ga'u maali? Namni dhabeen jiru maali? Hamza ashitti rabbisii ta'e jabeeffadhu mastaawotii kee. Amma shamarri akkatti fokkattu meelale. Amma mucayyoon tun bareetti kallachi isii laala akkana achi bahe akka maalii isinin jedha. Akka gaaraati ufafu achi bahe. Sababni hoo bareeddu ijoollee shamararraan bareedu wanni kun bareedu. Tigreen kallacha guddatti miti isiin amma akka Tigreeti. Amma sagaleetu na jeeqe akkasii jechuudha. Kanaafuu shamarri faaxoo qabdu shamarri duuba irratti asii fuutee kallacha wanni irraa dugda kana duubatti deebite buqqee irraa qabdu hinni fokkatti osoo shamarra irraa dubbattanii irra isinii wayyuu ilma dhiiraa irraa maaf dubbattan qoy maal abboo manni akkana Hamzaa yoo ta'e dhiira yaa'ii dhiira feema settiin taate kallacha kee kana mul'ifadhu badi mannaan jedhani wayyo akkana jirtaadha bareeda ashittiin tala baale jabeeffadhu ka wiifuu ka biyya Dubaay irraa kaate asin lafaatetti dhufte moo akkam jaalala bareedduuf kennaartaaf immoo akkam kanaafuu malaaxaallee ta'uu haadha ilmee ta'uu kaate haadha ilma walirraa argachuu ka'an isiin lala kana shurur jedhaarte amma garaa isii kana ilaalu wanni fudhate yaa rabbii kiyyan talaa akkasitti kaa obboleeyyan kiyya mee uflaalaa mana keessanitti uflaalaa mee dursaatiin waan jedhina uflaalaa mucaa bareedaa mucaa akkana jiru kanaan akkana jechuun xiqqoo isiin qaanfattanii yoo osoma ka hagana qabu dhiisii odoo firee hin qabneeti maal gootaniif uummanni duniyaa meeqaan biyya biraa dhaqee dhaabsifataan jiru abbaan manaa kiyyaa immoo osoo molaa'ee jechuudha osoo ani qabadhee dhufee
jaarsisii abbaan faaris muluudha akkasi jettani maal irraa buuftan maal gootanis maal gootaniifis anaa miti kan namni mastaawutii godhate deemuun ana moqqam isin miti bar na wajjin ijaa keessa laaltan na wajjin mastaawutii godhattanii laaltan waan ta'eefi ana fayyada malee isin hin fayyadu maaliif jenna buqqee yookaan kallacha odoon taane keessa waa jiran firee jechuun laal yaani kala sammuu nama sammuu guutuu qabu nama beekaa nama hayyuu ta'udha malee rifeensi hooma takka inni hin baadhatu osoo dugdumatti illee baatee deemee hooma takka hin baadhatu maal baadhata asla waan isin ajaa'ibu yeroo baay'ee shamarri rifeensa hin qabdi jedhanii subhaanallah kallacha achitti qabdi kallacha achitti yoo qabdu rifeensa bareeda wallahi rifeensa bareedaa qabdi yeroo baay'ee ani nama hedduu argiti nama hedduu arge rifeensa bareedaa qabdi aga qabdu san haa duubatti qabaattu malee wallahi rifeensa bareedaa qabdi ijoollee sadi beekaan fi kiyyarte jechuudha anammoo na ajaa'ibtan ana ammoo na ajaa'ibtan yeroo uftanii akkana hamzaan malaaxa qoy isin keessattuu waan argin qoy arrabaanii yani wanni wayii isinii kennan natti fakkaate akka Itoophiyaatitti waraqaa wayii kan ittiin eebbifamtan waan ittiin eebbifamtan wayii qabdan natti fakkaate waraqaa eebbaa kanaafuu mee waan ittiin eebbifamtan sanii ergaa ilaallamee ol baasa kutaa meeqatti maal barattanii arraba irratti maal fa'a keessatti barattanii maaliin argattamii waan sanii osoo nu baaftanii jedha isin bira hafe arraba yoo taate inshaallah dheerinni arraba haga fe'umaa yookaan haada harreen hidhanii yookaan fardaan hidhanii san dheerata wallaahi laazim ilmuma keessan ilma sikkoomantu yoo akkasitti arrabsitan wallaahi billaahi akkamitti akkasitti osoo namnu arrabse osoo sabni biraatu arrabse ol baatanii irra maaf akkas arrabsitan maaf akkas jechuun qabdan ture amma ammoo isiyyuu akkana dhuftanii mucaa akkana jiru kan akkanatti arrabsitanii dhukkeetti baaftan haamoo laawutamoo tajaalattu jaalattee bar inni amma booda jaartii soqadhan jedhe borulleen fuudha dhalleen fuudha iftaanilleen fuudha kanaas akkana jechuudha gammachuu waliin dabarsaara waan argate seeraan maalumatu meemee akka waan sammuu ta'uu fi rifeensi kuni akka waan sammuu ta'uu fi akkamitti akkasii haasoftan qoy akkamitti akkasii haasoftan akkamitti akkasii arrabsitan xiqqoollee qaanfadha garuu dubartii odoo laallattanii baay'ee bareedaadha garuu dhiiraa immoo waan kanarra dhiiraa surree ilaalanii jette Oromoon kanaafuu surree isaa osoo hin taane duuba isaa zaata isaa osoo hin taane sammuu isaati murteessaan namni kun waa beeka namni kun wallaala adda baafachuuf malee baafadhaa malee akkanuma jedhiftanii sammuu isaa rifeensi maal dalaga eenyu waa godhe rifeensi nama takkaaf waan godhe ibaluu rifeensa qabee boluuf rifeensa qaba ka jedhan waan godheef hin argine saraataa yoo ta'e saraataan qabda'ee haga tokkos namuu hin qaba rifeensa garuu saraata masaniin qabri galta garuu saraataan beekumsa seenta beekumsa jechuun ka sammuuti beekumsa sammuu rabbi isiniif haa kennu isin hundayyuu nama arrabsitan nama arrabsu kulli rifeensa beekumsa rifeensa osoo hin taane beekumsa sammuu rabbi isiniif haa kennu namni waan kanarra dultanii nama qeqqeeytanaa silan beekumsa hin qabdan isin mataan keessan beekumsa hin qabdan beekumsa dhabuu biraa barkun aqileen rifeensa keessan jirtu sorry kanaafuu bileen kiyya like share subscribe godhaa faamilee na jabeessaa na guddisaa isinin jedha